mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gaggeeffame uummata miliyoona hedduu manaaf qeerraa godaansisee jira. Hokkarri kun bulchiisa naannoo Afaar irra jireessa keessatti kan dhaabate ta'us garuu humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay yeroo Afaariin to'atanii turan uummanni dheessan deebi'uu akka hin dandeenye dubbataa jiran. Haleellaan magaalaa isaanii irratti gaggeeffamaa ture manneen isaanii fi waan jireenya isaaniif barbaachisu mara barbadeessuusaa dubbatu. Lolli kun siviilota Tigraayin qofa otoo hin taane nus miidheera jedhu. Mooraa Afaar keessaa tokko kan ta'e tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti namoota sababaa walitti bu'iinsaan godaanan 700,000tu keessa jiraata. Kanneen keessaa Haliimaa Xaahir Ismaa'eel suuqii qabdi turte. Waan yeroo sana uumames akkasitti yaadatti. We were asleep. We heard shots from heavy machine guns. We woke up in a war zone. Our husbands and children were scattered. We left our homes because of the heavy fighting and our livelihood. Gaafas rafaa turre dhukaasa meeshaalee gurguddoo dhageenye ennaa hirriibaa dammaqnu godina wal waraansaa keessatti of agarre. Abbaan manaa koos ta'e ijoolleen keenya adda facaane. Wal waraansi jabaan waan tureef manaaf qe'ee keenya dhiifnee baqachuuf dirqamnee jette. Iddoo irraa dheessine Konaabaatti attamitti deebi'uu dandeenya? Bishaan hin jiru. Qabeenyi qabaataa turree fi mi'i mana keessaa marti saamameera jette. Narsii fi fedhii isheen kutaa sana keessa waggaa 30 caalaaf hojjetaa akka turte Valerie Browning gamlameen dhukaasa dhaabuun gargaarsi namoomaa akka seenu ega eehamanii booda Afaaritti deebitee waan argitennaa ibsitu badiin raawwatame toofta qabeessa. Mana siviilotaa tokko tokkoon irra deemuun saaman dhaabbatoota akkasumas kan mootummaa dabalatee ni guban yookaan ni barbadeessan akkasumas meeshota adda addaa achi keessa turan caccabsanii hojiin ala taasisan jette. Sagantaa nyaata addunyaaf gareen gargaarsa namoomaa kanneen biroo nyaataaf gargaarsa biroo raabsaa akka jiran ta'us namoota hundumaa kanneen baadiyyaa keessaa fi lafa dhaqqabuu rakkisaa ta'e dhaqqabuu hin dandeenye. Iddoo hedduutti tajaajilli bishaanii kan fayyaa fi kan barnootaa hin jiru. Bulchiisa naannoo kibbaa aanaa addaa Daraashee keessatti walitti bu'iinsa uumameen kan ka'e jireenyarraa ka buqqa'an jiraattonni kuma hedduun rakkoon akka isaan mudate dubbataa jiru. Hedduun isaanii manni isaanii waan gubameef lafatti daa'atan dhabuun guyyoota hedduuf rakkachaa akka jiran dubbatu. Manneen barnootaa kan mootummaatu nafiin gubamuusaa ibsuudhaan erga dhiyeessanii baatii tokko kan isaan guute illee guyyaa 15f jedhamee qamadii kennameefiin alatti namni deebi'ee isaan ilaale akka hin jirre ibsaa jiru. Kanneen dhiyeessan keessaa walii wajjin ta'uudhaan bosona dhiyoo isaanii jiru keessa jiraataa kanneen jiran deeggarsa argatanis xiqqaa ta'uu dubbatan. Kana irratti immoo haalli nageenya naannoo yaaddoo kan uume ta'uu ibsanii jarreen kana deebisanii dhaabuunis akka hin danda'amin ibsamee jira. Komishinarri komishina hooggansa hojii yaaddoo balaa kan bulchiisa naannoo sana
dhimma kanarratti deebii akka kennaniif gaafatamanii walgahii irra waan jiraniif gaazexeessota dubbisuu hin danda'an jedhamuusaa ibsuun Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Kan haaraa pireezidaantii Soomaaliyaa ta'uun filataman Hassan Sheikh Mahmud wiixata kaleessaa waajjira kan qabatan yoo ta'u namni tokko irra deebi'ee pireezidaantummaaf ennaa filatamu seenaa biyyattii keessatti ka jalqabaa ta'anii jiru. Kunis sirna aangoo dabarsanii kennuu kan Moqdishoo keessatti gaggeeffameen yoo ta'u yeroo kanattis pireezidaantiin biyyattii ka duraanii Farmaajoon uummanni biyyattii hoogganaa isaan haaraaf deeggarsa akka kennuuf waamicha dhiyeessan. waxaan rabaa inaan la dardaarmo aan ku iraahdo inaad la shaqaysaan madaxweynaha cusub Hassan Sheikh Mahmud aan la shaqaysaan doorashadii way dhamaatay pireezidaantii haarawaa Hassan Sheikh Mahmud waliin akka hojjettaniin gorsa sababaan isaa filannoon xumuramee hojii jalqabuu isaati kanaaf waan inni hojjetu marti uummata Soomaaliyaaf ta'uuf jira. Farmaajoon yeroo duraaf waraanni Soomaaliyaa Eertiraa keessa akka jiru mirkaneessaniiru. Leenjiif gara Eertiraatti kan ergaman ta'uu dubbachuun wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ta'etti hirmaataniiru himati jedhu jira jedhan. Sirna kanarratti ka dubbatan pireezidaantii haaraan Hassan Sheikh Mahmud waa'ee waraanni Soomaaliyaa Eertiraa keessa jiraachuus ennaa dubbatan. Madaxweynaha sidoo u sheegay maanta waa maalin oo taariikhi ah oo u baahan in aad iyo aad loo xuso loona xasuusto madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu guyyaan irraa seena qabeessa nagaadhaan galmeeleen mootummaatti dabarfamanii kennamanii jiru lammiiwwan Soomaaliyaa kanneen leenjiif Eertiraa keessa jiran ilaalchisee irratti hojjennee akka biyyatti deebi'an taasisna. Lakkoofsi loltoota Soomaaliyaa kanneen Eertiraa keessa jiran meeqa akka ta'an haga ammaatti iccitiin qabamee jira. Aangoonni akka jedhanitti 5,000 ergame. Maatiin loltoota kanaa hangi tokko ijoolleen keenya eessa akka jiran nuufa ibsamu jechuudhaan yeroo adda addaatti hiriiranii gaafataa turan. Pireezidaan Mahmud Soomaaliyaa ishee duraan beekan caalaa wal qooddee fi caamni yeroo dheeraa ture lammiiwwan biyyattii walakkaa miliyoonaa ta'an manaaf qe'ee irraa yennaa godaansise kanatti gara aangootti dhufan. Kun sagalee Ameerikaati. Yuukireen humnootii Raashaa waraanuu akka dandeessuuf meeshaa waraanaa dabalataa tattamaan akka ergamuufiif ministeerri haajaalaa Yuukireen Dimeetro Kuleeba kibxata har'aa gaafatanii jiru. Yuukireen meeshaa waraanaa ishee barbaachisu mara argatteetti jechuun murteessuuf yeroon isaa hin geenye jechuun tiwiitarii irratti har'a ka barreessan Kuleebaan haleellaa Raashaan Doonbaas irratti gaggeessaa jirtu kan gara jabinaa fi erga wal waraansa addunyaa isa lammaffaa as lafa Awurooppaa irratti duula waraanaa gaggeeffame guddichaa jedhan. Kanaaf jecha meeshaa waraanaa rasaasaa fi kanneen fageenya irraa ittiin haleellaa geessisan michoonni keenya akka nuu kennan gaafannaa jedhan. Ministeerri ittisaa ka Biriteen har'a akka jedhetti humnootiin Raashaa Yuukireen gama bahaa kutaa Doonbaas keessatti haleellaa gaggeessan hammeessuu isaanii fi kunis magaalaalee hedduu marsuuf jecha akka ta'e ibse. Raashaan yeroo ammaa yaalii gochaa jirtu hedduu keessaa inni Doonbaas to'achuuf deemtu tokko ta'uu dubbatan. Ministeerri haajaalaa Yuukireen Dimeetro Kulebaan gargaarsa meeshaa waraanaaf iyyachuun kun ministeerri ittisaa kan Yuunaayitid Isteets Lloyd Austin biyyoonni 20 ta'an gargaarsa nageenya eegsisuuf oolu Yuukireeniif ergaa jiru jechuun ega dubbatanii booda. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Naggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gabaasalee hawanitti ceena. Hoogganaa olaanaan adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyaa har'aa akka mana hidhaatii hiikaman manni murtii waliigalaa federaalaatti dhaddachi ijibbaataa sadaffaan ajajus amma ammaatti akka hidhaadhaan gadhiifamne abukaatoon isaanii obbo Tulii Baay'isaa VOA'tti himaniiru. Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha jibbaataa sadaffaan galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaafaa har'atti kan beellamee tureef waggaa tokkoon dura manni murtii kan bilisaan isaan lakkise haala kamiin hidhamanii turan waan jedhu qoratee murtee kennuufidha jedhan abukaatoon isaanii obbo Tulli Baayisaa. Galmee qorachuudhaaf bulchee manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha jibbaataadha. Garuu galmeen kan qoratame dhimma ijoo irratti yookaan dhimma ittiin himataman otoo hin ta'in akkaataatti hidhamanii turan irratti qulqulleeffachuudhaaf ture manni murtii gidduu kana beellamaa kan ture. Bu'uuruma kanaan galmee qoratee manni murtii waliigala federaalaa dhaddacha jibbaataa waggaa tokko erga manni murtii bilisaan isaan geggeessee hidhamanii turuun isaanii seeraan ala ta'uu mirkanaa'ee jira. Kun immoo heera mootummaa federaalaa kan naannoo fi seerota Itoophiyaan sadarkaa addunyaatti mallatteessitee hunda kan cabsu waan ta'eef sa'aatii ammaa kanarraa qabamee akka gallakkifamu jedhee manni murtii dabarsee ajaja kennee jira. Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha jibbaataa kun Koloneel Gammachuu Ayyaanaafaa bilisaan akka mana hidhaatii bahan murtee dabarseera jechuunis obbo Tuliin ibsaniiru. Ajaja sana waaree dura nu qaqqabuu hin dandeenye waaree booda fuunee biiroo poolisii federaalaa bakka qorannoo yakkaa jedhamu kan Meksiikoo jiruun geessinee jirra. Haa ta'u malee gantoonni achi jiran akkuma ajanni sun qaqqabeeni hanga sa'aatii 11tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti gallakkifamne Koloneel Gammachuuni qaamni dhimmi isaa ilaalee murtii irratti kennan jedhanii jennaan biraa baane jechuudha. Haala kanaan irraan gadhiifamanii nafaniiru. Poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa imaanaadhaan fuudhee tursiisu malee galmee yakkaa irratti banee qorannoo gaggeessaa jiru akka hin qabne mana murtiitiif ibsee ture kan jedhan abukaatoon isaanii imaanaadhaan natti kennateera kan jedhe koomishiniin poolisii Oromiyaa garuu akka mana murtiitti dhiyaatuuf ajajni qaqqabee hin dhiyaatiin hafeera jechuun ibsanii jiru. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hooggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan mana hidhaarraa haayekaman jedhee ibsa baasuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Gabaasa itti aanutti ceenaa erga waraanni Itoophiyaa riphxee loltoota Tigraay wajjin bara 2020 jalqabee as qaamni lachuu humnaan gudeeduu akka meeshaa waraanatti fayyadamaa turan. Gabaasaan VOA Henry Wilkins naannoo Amaaraa keessa dubartoota 14 loltoota Tigraayin humnaan gudeeddiin sukkanneessan nurratti raawwatameera jedhanii fi sababa saniifis loogiin irra gahaa jiraachuu himatan dubbisuudhaan waan qindeesse qaba. Tujubee horaatu dhiyeessa. Lafti ol ka'aa Itoophiyaa bareedina isaatiin kan beekamoo ta'aniif erga waraanni biyyattii baatii muddee keessa xumurame as baay'inaan nagaa kan qaban ta'uu isaaniitu mul'ata. Garuu miidhaan qaamaaf dhukkubbiin ni jira. Dubartoonni bara darbe baatii hagayyaa hanga adoolessaa gidduutti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kan naannoo sana weeraree tureen humnaan gudeeddiin irratti raawwatamuu himan. VOA'n dubartoota 14 magaalaa Marsaa, Waldiyaa, Gaashanaaf gandoota magaalaa Laallibalaatti dhiyoo jiran keessa jiran haasofsiise. Yaaddoo nageenyaaf jecha VOA'n eenyummaa isaanii akka eegu gaafatan. Kan lubbuun hafan tokko maanguddoo waggaa 70ti. He asked me to go to sleep with him, and I begged him not to. Why on earth would you want to do this? I replied. You are young, and I am old enough to be your mother. Isa waliin akkan ciisu na gaafate. Anis akka kanan goonen kadhadhe. Maaliif kana gochuu barbaadde? Jedheen deebiseef. Ati dargaggeessa, ani immoo umriin koo harmee kee ta'uuf ga'aadhaan jedhan. Haati ijoollee ja'aa tokko loltoonni sun guyyoota ja'aaf of bira isaan tursuu dubbatu. One of the 19 soldiers who raped me came to my home. He hit me on my waist and tied my hands behind my back. One of them raped me there in my house. Loltoota 19 na gudeedan keessaa tokko gara mana koo dhufe. Mudhii koorra na rukutee harka koo dugda koo duubatti na hidhe. Isaan keessaa tokko na gudeede. Achuma mana koo keessatti. Sana booda isaan waliin na fuudhanii torban tokkoof nyaata malee na tursiisuun guyyaa guyyaan na gudeedan jedhan. Narsiin hospitaala Waldiyaatti argamtu tokko dubartoota humnoota Tigraayin yeroo naannoon isaanii weerarame gudeedaman jedhan 10 ol ta'an yaaltee jirti. Gabaasni bara kanaa Amnesty International baase akka jedhutti naannoo Amaaraa kutaalee kabiroo keessatti humnaan gudeeddiin bal'inaan raawwatamuusaa ragaan jiraa jedha. Haleellaan kun garii gudeeddii
jumlaa humnoota Amaaraatiin Tigraay keessatti raawwatameef haaloo bahuu akka ta'e kan amanu yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman bal'inaan gabaasaniiru. We are doing this because your forces, Amaras or the EMDF, did this to our women, to our mothers, to our sisters. It's not a justification. Kana ka gochaa jiru humnoonni keessan kan Amaaraa yookaan humni ittisa biyyaa Itoophiyaa dubartoota keenya irratti, haadholii keenya irratti, obboleettiiwwan keenya irratti waan kana raawwataniif jedhan kun haqa deebisuun ta'u. Gabaasa gudeeddii TPLF'n raawwataman jedhame ilaalchisee kan VOA'n gaafate bakka bu'aan mootummaa Tigraay Yohaannis Abrahaa akkas jedhu. In fact, one of the unique traits of the Tigray army is its unshakable principle of civilian protections. The government of Tigray has offered an independent investigation to be. Dhugaa dubbachuudhaaf amala addaa waraana Tigraay keessaa tokko qajeelfama eegumsa siivilii cimaa ta'e hordofuusaati. Mootummaan Tigraay qorannoo walabaa gochaa ammeenyaa raawwatame hunda tilmaama keessa galche akka geggeessamu gaafatee jira. Amnesty International fi Human Rights Watch dabalatee dhaabbilee mirga namoomaa naannoo Amaaraaf Tigraay keessatti gama tokkoon isaaniitiin yakka dhala namaa irratti raawwatame saaxiluu isaanii dubbatu. Shamarreen waggaa 21 kaadhimaan ishee erga isheen humnaan gudeedamtee booda kaadhimummaa isaanii akka addaan kute dubbatti. They gang raped me in my vagina and anus. I couldn't sit. I was overcome. Qaama saalaaf teessuma koo keessa gareedhaan na gudeedan taa'uu hin danda'u. Yeroo mana fincaanii fayyadamu dhukkubbiin natti dhagahamaa jette. Hawaasa isheetiin kan moggaatti qoodamte yoo ta'u amma barsiisaa mana barumsaa ishee duraanii waliin jiraatti. Dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Sirni gadaa dhaabbata saayinsiitii fi aadaa tokkummaa mootummootaa yuuneeskootti akka fudhatama argatee galmeeffamu carraaqqii jabaa gochuu isaanii an himame qorataan seenaatii fi aadaa obbo Sintaayyoo Tolaalaa torban darbee du'aan boqotaniiru. Obbo Sintaayyoon daayirektarii itti aanaa Instituutii qorannootii fi qo'annoo Oromoo ta'anii hojjechaa turu. Akkasumas qophii imaammata barnootaa sirna gadaatii fi manneen murtii aadaa Oromoo keessatti dhiheenya hojii jalqabe keessatti qindeessa ta'anii tajaajiluu isaanis dubbateera. Biiroo Aadaa Turizimii Oromiyaatti ogeessa aadaatii fi an ta'an obbo Olaanaa Tashooma VOA'tti himaniiru. Galmoo Daawititu Adaamarraa gabaase. Obbo Olaanaa Tashoomee Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti qorataan aadaa wixata darbe kana qorataa seenaa fi aadaa Oromoo kataan obbo Sintaayyoo Tolaaqanaa boqochuu himani. Naannoo godina Gujii, naannoo godina Geediyoo akkasumas Lubbaa Booriitti hojjetaa turanii achiin immoo barnoota isaanii digirii lammaffaa hojjechuudhaaf Yuunivarsiitii Finfinneetti ammas barnoota seenaatiin barumsa fudhatanii jiru. Achiin booda gara Biiroo Aadaa fi Turizimiitti dhufanii ogeessa aadaa ta'uudhaan ogeessa hambaas, ogeessa aadaas, ogeessa seenaas ta'anii gita garaagaraa irratti hojjetaa nama turanidha. Kana malees obbo Sintaayyoon biiroo sana keessatti sadarkaa ittaanaa biiroo ta'anii Biiroo Aadaa fi Turizimii geggeessaa turaniiru. Hojiiwwan yeroo ogeessa irra turanis yeroo hooggansa irra turanis egaa obbo Sintaayyoon hojii ashaaraa ta'uu dhalootaaf darbuu hedduu lafa kaa'anii kan darban nama baay'ee of hin beeksisne garuu immoo hojii guddaa hojjetanii dhalootaaf riqicha ta'anii darbanidha obbo Sintaayyoo Tolaa. Obbo Sintaayyoon keessumaa jedhu qorataan aadaa kun waggoota 16 dura gaaffii sirna gadaa hambaalee seenaa jarmaya mootummootaatti galmaa'uu qaba jechuun warra gaafatee fi tumsaa ture keessaa warra duraati jechuun dubbatu. Obbo Sintaayyoon hojii baay'ee uummanni Oromoo arguu fi hin argine baay'ee isaa hojjetaniiru. Haa ta'u garuu hojii qabatamaa gurguddaa ani sii kaasuu fi dhaloonni boriftaan obbo Sintaayyoo kan itti yaadatu keessaa hambaalee yuuniskootti galmaa'an kan qabatamaadhaa fi qabatamaa hin taane tangible cultural heritage kan jedhan sana malkaa qunxurree fudhachuu dandeessa. Dirree Sheek Huseen, holqa Soofumar, paarkii gaarreewwan baalee sanada kaadhimeessummaa yuuniskootti akka galmaa'uuf nama daandii bananii itti adeemaa turanii piroosesiin isaa lafarra dheerate waggoota hedduu haa fudhatu malee yeroo jalqabaatiif yaada kana kan kaasanii
mootummaadhaaf dhiyeessanii mootummaan immoo yuuniskoodhaaf akka erguuf sanada kaadhimeessummaa hojjetaniiru. Lammaffaa Bosintaayyoon sirni gadaa kun marsaa lammaffaa irratti kan inni yuuniskootti galmaa'e akka hambaa bakka bu'aa hambaa dhala namaa ta'ee yeroo darbe kan galmaa'e sun waggaa 16 dura Bosintaayyoon jalqabanii yuuniskoodhaaf waggaa ergan rakkoo dhaabbata abbaa taayitaa qorannoo fi qo'annoo hambaalee Itoophiyaa bira tureen sirni sun yeroo sanaaf galmaa'uu hin dandeenye marsaa lammaffaadhaaf bara 2016 akka lakkoofsa faranjiitti sirni gadaa akka deebi'ee galmaa'uufis sochii isaan godhaniin sirni gadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yuuniskootti galmaa'uu danda'ee jira. Yeroo sirna gadaa galmeessuuf carraaqaa turan kana keessattis waan obbo Sintaayyoon keessa darban akkasitti eeru. Keessattuu yeroo sana sirni gadaa waggaa 16 dura yeroo galmaa'uuf jedhutti waa'ee mirgoota dubartootaa kanaan wal qabatee waa'ee mirgoota dhala namaa kanaan wal qabatee waan jedhuun fe'il kan ta'e lammaffaa immoo jaarraa 16ffaa keessa sirni gadaa yeroo babal'ina Oromoo sana saboota baay'ee buqqisan jedhaniiti kan yeroo sana gadaan akka hin galmoofnee fi qaamni biraan irratti ijaaramee sirna gadaa himataa ture. Isa kana obbo Sintaayyoon taa'anii bifa ogummaatiin hayyoota Oromoo hedduu mariisisuudhaan akkamiin keessa baana kan jedhuun mariittaman yeroo baay'ee akkasittiin rakkoowwan chaalenjii waggoota hamma kana keessa darbanii sirni gadaa kun waggaa 16 booda akka galmaa'uu fi hojiiwwan biroos bifuma kanaan kan injifataa turanidha obbo Sintaayyoon. Kana malees sirni gadaa sirna barnootaa ta'ee barattoonni naannoo Oromiyaa fi naannolee ollaa Oromiyaa kutaa 1 hanga 8 keessa jiran barumsa kana duudhaa Oromoo kana indigenous knowledge ittiin Oromoon bulchaa ture kana riqicha ta'ee dhaloota geggeessuu danda'u akka baratamuuf yaada kana ka'umsa godhatanii mootummaadhaafis dhiyeessuudhaan egi mootummaadhaaf dhiyeessanii fudhatama argate immoo kitaaba barataa qopheessuu qajeelcha barsiisaa qopheessuu siilabasii barnootaa qopheessuu irratti adda durummaadhaan nu waliin ta'anii kan hojjetaa turan obbo Sintaayyoon nama jabaadha. Manni murtii aadaa yeroo darbe naannoo Oromiyaa keessatti hundeeffamaa bahe kun yaada ka'umsaa obbo Sintaayyoo fa'aa wajjiniin kaanee isaan nu dursuudhaan hojiin kun akka milkaa'uuf gahee guddaa taphatanii jechuudha obbo Sintaayyoon. Obbo Olaanaan sirni gadaa yuuniskootti erga galmaa'ee bu'aa sabnii fi biyyi duudhaa kanarraa argataa jiru dabaluu simanii sichis sirni gadaa kun saba keessatti akka dagaaguuf biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ni hojjetaa jedhanii jiran. Direektara ittaanaa Inistiitii qorannoo fi qo'annoo Oromoo ka turan obbo Sintaayyoo Tolaaqanaa kan dhalatan Wallagga Baatti yoo ta'u Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota seenaatiin digirii jalqabaa fi lammataatiin eebbifamuu isaanis ragaan biiroo aadaa fi tuurizimii kan naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinnee irraa. Dhaggeeffachaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii tokko nu hafa. Namoota hojii barbaadanii biyyoota iddugaleessa bahaa deeman irratti dhaanichi humnaan gudeeddinii fi ajjeechaan dabalatee dhiittaan mirga namoomaa akka geggeeffamu oggootaaf gabaasamaatii tureera. Hooggantoonni Keeniyaa lammiiwwan isaanii hojii barbaaduu gara biyyoottan kanaa deemaniif leenjii waa'ee mirga isaanii kennaa jiraachuun ibsamaa jira. Akka isaan jedhanitti erga ji'a sadaasaa darbeeti qofa lammiiwwan Keeniyaa iddugaleessa bahaa keessattuu Saawud Arabiyaa keessatti miidhaan akkanaa irra gahe hoo xiqqaate 23 ta'an. Gabaasa Viktooriyaa Amugaangaa jaalanneetu erga. Barnaand Jeengaa haati warraasaa Ester Tuuku Saawudii keessatti ajjeefamuu ishee ega baree waggaa tokko guutee jira. Biyya sanatti hojjettuu mana keessaa ta'uun waggaa 3 hojjetaa turte. Aangoonni Saawudii akka gabaasanitti mana nama ishee hojjechiisaa ture keessatti of ajjeestee naan jedhan jedhe. Garuu haadha ijoollee isaa 4 kan taate Ester ni ajjeefamtee jedhee amana. Mwili wake iko na nini za kujinyonga, maana mtu wa kujinyonga wala. Reeffaadha manaa koorra of rarraasuu ishee mallattoon agarsiisu tokkoyyuu hin jiru. Silaa naannoo morma ishee godaannissi jiraachuutu irra ture. Reeffi ishee waan dhiigaan laaqameef jecha kan awwaalan fakkaata. Kana malees qaama ishee gama bitaatiin kan waraanamte fakkaata. Gonkumaa uffanniftee hin duune. Aangoonni Keeniyaa akka jedhanitti erga baatii sadaasa darbe kaasee kanneen hojjettuu mana keessaa ta'uun biyyoota giddugaleessa bahaa keessa turan 23 du'aniiru. Kanneen du'an kun immoo
irra jireessi isaanii Saawud Arabiyaa keessatti jedhu aangoonni waa'ee hojjetootaa. Gama kaaniin aangoonni Saawudii akka jedhanitti 23 kun dhukkuba onnee kan tasaan du'an jedhu. Baatee bila bara 2020 keessa garee mirga namoomaa Amnesty International akka gabaasetti lammiiwwan Keeniyaa kanneen hojjetaa mana keessaa ta'uun gara biyyoota giddugaleessa bahaatti ergaman yeroo hedduu mindaan keenya nuun baafamu, hojii humnaa hojjannaa, dararaan humnaa nurra ga'aa, gudeeddii fi haala hojii balaa dhaqqabsiisu irratti nu bobbaasu jechuun iyyataa turan jedha. Keeniyaan yeroo ammaa lammiiwwan ishee biyya alaa deemuun hojjettuu mana keessaa ta'uu fedhaniif leenjii waa'ee nageenya isaanii kennaa jirti. Dhaabbata East Africa Institute for Home Care Management jedhamuu fi Naayiroobii keessa jiruuf daayirektara akka ta'an Edith Muringo akka jedhanitti. When you don't train them, then basically you are exposing them to exploitation and yoo leenjii akkasii laattuuf ta'e humni isaanii akka tola nyaatamu akkasumas dararaaf isaan saaxiluu jechuudha. Leenjiin kennamu keessa mirga hojjettootaa barsiisuu kan jedhu of keessaa qaba. Namoota isaan hojjechiisan waliin akkaataa qacarrii isaanii fi haala akkamii keessatti akka hojjechuu qaban dubbatanii waliigaluu qabu jedhaniiru. Isaan kun lammiiwwan Keeniyaa kanneen waggaa waggaan hojii barbaacha gara giddugaleessa bahaatti malan 30,000 keessaati. Barreessaa kaabinee Keeniyaa akka ta'an Simoon Chelungi akka jedhanitti seera waa'ee hojjetootaa jiru fooyyessuuf aangoota Saawudii waliin dubbataa jirra jedhan. We would want in case we would want them to also upscale their laws. Seera qaban fooyyessanii mirga hojjechiisaaf hojjetaa walqixxeetti akka ilaalan barbaanna. Yeroo hundumaa waan hojjechiisaan jedhatu sirriidha ni jedhu afuu qaba. Lammaffaa mindaan baafamuuf madaalawaaf kan hojii isaanii gitu ta'uu qaba. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa Embasii Saawudii isa Naayiroobii keessaaf hojjetoota Keeniyaa dararaaf ajjeechaa dhaqqaba jedhamee himata dhiyaatu irratti gaaffii dhiyeesseef embaasichi iimeeliin deebii kenneen. Mootummaan Saawudii seeraan ala eenyuun iyyuu dararuu hin fudhatus hin eeyyamus jedhee lammiiwwan Keeniyaarra waan hamaan akka hin geenyeef Riyaad Naayiroobii waliin hojjetaa jirtii jedheera. Gama kaaniin aangawoonni akka jedhanitti akka lakkoofsa Keeniyaan baafteetti dargaggoota miliyoona 2tti tilmaamaman kanneen waggaa waggaan baratanii eebbifaman keessaa carraa hojii haaraa kan argatan 800 qofa. Kanaaf jecha lammiiwwan Keeniyaa hedduun gara biyya alaatti maluun hojii barbaaddatu. Qophiin fayyaa torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu Finfinneerraa yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan imeeliidhaan hornaat@voanews.com jedhaan nu barreessaa. Qophii har'aa wajjin wal simbarsiisaa nan ture ani Tigisti Gammeetii nagaan.